ette fardi siidaa hatan siidaa dabalee sini ette wanni ette erganu daangeessani barii turee bulbul farda badia caalu farda wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waarke farda siidaa hataniidha farda siidaa hatani siidaa dabaleen soore erganu daangeessani barri turee bubbulee fardi siidaa dabalee sun farda mililikirra taa'ee kunu amma suura ka'esan farda hatame beetta eentati namicha nami hattu humnaan qotee bulaarraa fudhate beetta ijoollee arsadi promotion ka jedhaman bolaa sadan tokko jira siisay bulbula waggaa 8 dura sochii hamaa gaggeessaa turan kitaaba isaan barreessan irratti arge beette siidaa dabaleen kun nama galaan farda isaa kaalchoo fi garbuu qallabaa ture gorroo jalatti oromoon sangaa fardaa isaa maal godha beetta guyyaatti yeroo lama dhiiqa beeke naannoo keenyatti nuti farda goojeedhaaf lolaaf itti qophoofsitu kan leenji'amu garbuu nyaata gorroo jala hidhame namichi kun gaafa farda taphatu beekamaa ta'e odeensi qaba beetta akka kitaaba sanarra jedhutti seenaani gorgisitu taabonni wayiin baay'edhani as birbirsa gooroo kanatti nami kun maqaa qaba siidaa dabaleen kun namicha bira qaqqabe fakkaa namiliki bira odeeffannoo miliki bira waa maatiin haa taphatu jedhame inni farda isaa miicee maaloo jedhee bareechee galaan irraa sakaraa dhufe beetta sakaraa dhufe goojiirra mul'ate na dhadha'u kana argee nugusni taa'ee argaa ture harkaa fuudhaa jedheen irraa bute beetta waameetu farda akkasii kun mootiif malee nama teebula akka keetiif hin ta'u isa jedhanii nu abaaran sana jettaa mire jedheeni harkaa fuudhee siidaa dabaleen boo'aa deeme kanaaf gaafa amma farda kana laalu nanaara beetta farda hatame farda nu jalaa hatame kanarra taa'anii hin qaanofneen nama qaaneessiteedha inumaayyuu immoo suura kaa'anii cimaanii dhaloonni kun waa'ee farda kanaa gaafachuu qaba barbaachisaa taanaan beetta fardi abbaa qaba beetta war miliki leellisu ka fardi kasaati jedhu maal jettaan fardi kasaati inni fardumisaatiin dhufee no inni calqaba harree yaabbatee dhufe gara oromiyaa gaafa seenu seenaa jedhaa bara caaluu miti kan jedhu seenaa immoo rirmi nyaatu beetta seenaan seenaadha okay yaabbii fardaa isatti beekanni amma waa'ee adwaa faana wal qabate warri lole kun tuulama kana fardaan dhaqee dhukkee irraa kaase minni yaa'u wotorra ka'ee danda'a yookaan qabaniif ittiin deemataan beekamu ammas bari ijoolleen gaafa fakkeessitu siidaa isaa bukkeetti gaafa adwaan kabajamu ijoolleen jijjirti farda jalatti qabanii kan deddeemu sangaa farda si jalatti hin qaban yoo yaabbii dandeessedha kan yaabbatu namoonni siidaan kun kajiganii jedha siidaan kun yoo jig fardi akka fardi ka oromoo fardi kan oromoo akkam tolcha farda akkamitti jigam akkam tolcha kajige yoo isaarraa jigsan malee okay ga inni walumaa galattan fardi abbaaf deebi'uu qaba inni dhaloonni hin deeffata baay'ee anaaf sirratti hin ta'in malee inni waan hin oolle beetta waan amma Ameerikaa kana keessatti ta'aa jiru beettaami biyya qaroomte biyya guddatte yakkamaa beeki Minilik siif yakkamaa moo oh my god ani inni gaara reeffaa miiramma ekeraadhanni jechuun seenaa rirmi nyaatu siin jedheera seenaan immoo dhugaa kan sobaa jedhu kan dhugaa jechuun akkamitti namni kana na godheeredhe sobaan si himata nama lubbuudhaan hin jirre aannolee irratti kana godheera calanqoo irratti kana godheera gaafa jedhamu aboo bara sana inni barkanaan mallatteessa jedhan warri harkaan mallatteessu warri maastarsaa fi digirii fi PhD qabu baran mallee ulfajjeesaa jira beettaami inni bar sanatti doofummaa sanaan harma yoo mure harka yoo mure maalin tiniga doofaa waan ta'eef miti qotee bulaarra kan farda hatu kan farda saamu walumaa galatti yakkamaa beeta mangisti keettee Oromoon lolti wanniin isa kasiidaan isa beeta mangistu kan palaasi mootummaa keettaa sun akkamitti ilaaltate maltee fi wanni sun rifadheeran maaliif seete tokkoffaa ekeraa achi keessatti yaadannoo ekeraayyuu gochuun sirrii miti nama intini na yaadda'aaf wanni maaliif seete
warra achi keessatti suurri isaanii bocame hundi garaagarummaa amma uumame sabaaf sablammii biyyattii kana keessatti roorroon ammallee hiikkaan arganne bar yakka isaan raawwatanii ni beekta. Okay? Dhimma godheef isatu beeka waan godheef garuu akka kiyyaatti ta'uu malle maaliif nama harki dhiigni ummata qulqulluu harka jiru ekeraa akkamitti yaadannoo gootee mana kee qarqara goota hin ta'u inni akka kiyyaatti gaa kun si gale dhubirratti saatiin qabnu waan deemuu jirtu fariifachuu jirra namootni hedduun agammaa keessumaa warri sirnaaf xinyaa leellisan Haceen Minilik difend godhu namichi kunini nama Itoophiyaa holy war waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo holy revenge jechuu danda'a beektaa. Isaan sirrii miti. An kannaan galle silaawoo isaan nabiyyii miti yookaan isaa Iyyesuusii miti. Namumaa miti. Ummanni yakki irratti raawwatame yakkamtoota jedhee malee sabni isaa lafarraa dhumuu qabaa hin jenne bar ummanni Oromoo yakkamtoota yaa amma laal biyya faranjii kanatti gurraachannaa luka dhiqan argiteetta warri adiinam maal beekwam abbootii isaanii yakka sana dalaga miti qaroomuun akkasii beeka wallaalummaatti itti taphataa bar. Odeeffannoo jajjabduu dhaga'e dhoksatante jechuun nama mormatiin ragaa waan qabuuf jechuu qiyya. Hacaaluu Hundeessaa jirraa maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Hin mormatiin. Ati na basaasta jechuudha. Sin basaas dhugamuudhaan kan callaa onni naa jedhe. Dhugamuudhaan. Dhuga. Garuu hin baane sirboota hedduu hojjechaa jira. Rakkoon qabu waan ka'uu hundaaf ka deebii ta'uu hedduu jira. Guyyaan itti bahu hin ba'a gaafa bahu. Istuudiyoo keessa dhaqxee kan hojii hojjechaa jiru yoo quba qabaate. Akka biltsiginnaa birrii naan kennin akkamitti quba dhabde kanan qulqulleeffanne. Hacaaluu Hundeessaa boonsaa dhumirratti loqoda hangafa Oromoo kana jaaladha beekta ka booran ittiin haasa'u afaan kana baay'ee jaaladha inni biraan akkaataa itti dhiyeessitullee bareeda wanti hojjetamuu qabu karaa gama miidiyaa keenya miidiyaa afaan Oromootiin banaman hundi isaanii otoo tokkummaa Oromoo irratti tokkummaa ishii TPLF ittiin xiqqoo goone sanarratti otoo hojjetame. Ulfaadhi galatoomii Hacaaluu Hundeessaa dhumirratti addaan ba'uun dura sirba tokko nu affeerte addaan baana. Sirba Hacaaluun nu affeer dhageenya. Jirra 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 bullee barii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi yaanuyi. Yaanui yaawa irraanfachuuf yaawa irraanfachuuf sirba Hacaaluu Hundeessaa jirraan irraa gallaa Hacaaluu Hundeessaa artist Oromoo beekamaa jir maalan jir ees jirte sirba dhuun dhufuu jira Hacaaluu Hundeessaa hoomin rakkaat gamgamaan dhufee waan jira yaayyuu darbatee qabsaa Oromooti artist Oromoo beekamaa biltsiginna irra birri fudhate dhaniin hin fudhannee yaayyuu saniin jedhee waan jira Hacaaluu qoranne fuul duralleef gaafinni sirba baas bal'inaa walitti deebinaa waan nu daawwattaniif galata qabdu sagantaan keen kun har'a jalqabee keessuma Oromoo miidiyaa neetwoork irraa gara dhaddacha dubbii jijjiirame jira anguyyoo waaroo abba jirma tur ulfaadha Hacee.